yeroo hedduu maqaa dhaaba kanaatiin nama arrabsanii nama xiqqeessanii nama balaaleffatanii waan kana isiniitu sappoorti godhaa jira moo ummanni kun akkasumatti miseensota keessan immoo warruma akkanumatti firraa mahabbaa dhaaba kanaatiif nama xiqqeessu amma akkaneef nu himtetti afaan gaariin ummataaf deebisaa ummata hin arrabsinaa hin balaaleffatinaa jettee dubbattee turte ummanni kun jaalala isaan isinii qabanii fi akkasumatti miseensota keessan bira walgahii adda addaa keessatti mul'atanii maaliif waan kanarraa dhaabuu dadhabdan gaafiin xiyyeetana galatoomaa qabsootti jirtan itti fufaa isiniin jenna. Wanti teknooloojii kun nama akka teknooloojiin guddatte kanaan bu'aa jechuudhaan argan bu'aa irraa jiru irratti karaa jechuu jiran fakkaatee isaa maragaa suuraa karaa feesbuuk jiran adda bilisummaa Oromoo jalqabumaa uummata ta'ee kabajaa uummata isaa godhuuf malee uummata isaa arrabsuuf gaafii uummata Oromoo deebisuudha qabeenya uummata Oromoo kabachiisuudhaaf kanaaf adda bilisummaa Oromoo kaayoo isaa keessatti nama arrabsaa jiru seera nama dambii adabaatiin jira jechuudha. Yoo namoonni ol bahanii namni kun miseensa dhaaba kanaa ta'uu ragaa qabaatan konyaa naannoo inni jiru yoo beekan hoggana konyaa kanaa ta'uusan jiruun namni kun miseensa konyaa kanaatti maqaa dhaaba kanaatiin nama arrabsaa jira miseensota inni gorfama yookaan ni ajjabame garuu miseensi adda bilisummaa Oromoo saba kana arrabsuun uummata arrabsuun cubbuudha kana godhuu hin danda'an godhuu hin qaban Oromoon waan arrabsamuu hin qabu jechuudha warra nu arrabsuu warra gaddee maqaa keenya dhabee arrabsuu deebisaa keessatti maaliif jennaan gaafa ni hojjedha uummataatiin waada dhageessee gabbaate akkasatti arrabsuun hajfaasuu jiraachuu qaba maaliif hin arrabsaman jedhu arrabaa ofiine arrabsamu jechuu hin yaadu ammoo arrabni Uki nama dalagaa hin qabne. Takkan jika daqiiqa nama arrabsuurra takkan jika hojjechuuf irra bu'aa qaba. Yoo gubatti beektanii miseensa dhaaba kanaa ta'ee achisa ta'ee nama arrabu. Miseensa dhaaba kanaa kabajaa kana jiru ja'ayfa kana qabu jenjiru. Ammoo ummata jaalalma itti gubbarraa ta'ee waan jiru achitti feesbuuk irraa dhaabanii jiru. Yoo gibbaa taate gaa. Kenapa ninjo? Jadi suara marah kalau kamu mana bahkan aja adalah perasaan ini orang wajib di sumpah mana karena itu kontrol dengan ninjo. Itu namni ogawan sakit jalan itu dia nanti arabnya nama saya ini respon di bawah kaji ini gue ekor dari berakhir karena saya baru terdapat bahwa di hati dan dia walau maga dan tapi Oromo arab subingkap Oromo araban tertentu indahnya Oromo yoo waliin balleessa wal gaafatu qaba yoo wal dhabe akkatti wal araarsu akkuma bifuma cufaanu naannaa wal jirtanii warra fira wal arrabsuun aadaa Oromoo kenne asirraa kaanee waliin himuu danda'u nu barbaada akkuma jalqaba jee miseensa dhaaba kana argee maali argamna jedha